Makaba anak urat kullu waga tokko amin ifama fi tolumma sanu baise waqi yabban kenya akka bayna turbu kenya sultani akka tolumma fi famasati ege fikse anga satnati kan duge makan sa kulluun guddaa kan galatome fi falfate mufatau matu wan waqiyyo ijoolleen haadha keenya qulqulleetti lubboo maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffatan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadha. Akka kasaati bakka jirtaniitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessanii ameen galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Yesuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa falmoodii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadhanduma keenyaa qulqulleetti dubroo maariyaamii akkasumas qulqulloota ergamoota waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa falmoodii keenyaa hojii isaaniidhaan uumaa isaanii kan gammachiisan waaqayyoos kan isaan kabajee isaaniifis galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan waaqayyoo barumsa keenyaa jireenyaa fi hojii gaarii kiristaanummaa kan jedhuun boqonnaa shanaffaa daandiiwwan jireenya kiristaanummaa kan jedhu eegallee barachaa akka jirru ni beekama. Barumsa keenya kutaa 15ffaa darbeen gaa'ela keessatti yeroowwan hiriyyaawwan lamaan wal bira ga'uu hin dandeenye isaan kamidha kan jedhu tarreessinee ilaalleerra. Egaan barumsa kanaan akkuma yaadannu yeroowwan kan akka tsoomii darbees immoo yeroowwan jimaataa fi roobii darbees sanbataawwan lamaan yeroowwan ayyaanka gurguddoodhaa fi ayyaanka waggaadhaan kabajaman yeroowwan marsaa laguu da'umsaadhaa fi ulfaa kanneen jedhaman kanatti hiriyyoowwan lamaan wal bira ga'uu sirrii miti sirna mana kiristaanaatiin seera miti jennee baranneerra. Egaan akkuma barumsanaan baranne namoonni baay'een tsoomii ji'a lamaa tsoomii ji'a tokko akkamitti tolchinee jiraachuu dandeenya jedhanii yeroo baay'ee ni kaasu. Kun salphaadhumatti carraa lama keessaa tokko filachuu yookiin waaqayyo wajjirraan ta'uudhaan seera waaqayyoo janii mootummaa waaqayyoodhaaf qophaa'uu yookiin immoo seera waaqayyoo cabsuudhaan daandii sirriin taaneen ejjaan jiraachuudhaan murtii waaqayyoo eeggachuu jechuudha. Kanaaf osoo beeknu itti galuun seera miti. Saboota ijoollee waaqayyoo booda murtiidhaaf kan dhaabbannu koo kan akka qulqulleetti arseemaa kan akka qulqulluu giyoorgisii wajjirraadha. Kana dagachuu hin qabnu yommuu taanaani. Namni ji'a tokkodhaaf ji'a lamaadhaaf fedha foon isaa mo'achuu hin danda'u taanaan akkamittidha dhaqee hiriira galee mootummaa waaqayyoodhaaf sabtii galee dhaabbachuu kan danda'u. Kun tasuma wanta yaada'u miti. Namoota qulqulloota abbootii umurii isaanii guutuu fedha foon isaanii mo'achuudhaan jiraatan isaan kun gidiraa kanaadhaan mootummaa waaqayyoo yeroo galan akkamittidha namni guyyaa har'aa ji'a lama obsuu hin danda'u ji'a tokko obsuu hin danda'u akkamitti sanbataa fi qidaamee akkamitti abbiif roobii jedhuudhaan namni qabatu isa dhugaadha. Baay'ee kan nama gaddisiisudha. Baay'ee ammam akka nuti hafuurummaa irraatii adda baane jiru kan agarsiisudha. Kun hojii fooniidha. Sanyii bakka buusuudhaaf tokko jenneerra akkuma barachaa turre fedha fooniidha kun. Kanaaf kiristaanni yommuu taanaan kaayyoon isaa maal jenneerra mootummaa waaqayyoo dhaaluudha. Mootummaa waaqayyoo dhaaluudha. Sanaaf mootummaa waaqayyoo dhaaluudhaaf immoo guyyaa har'aa seera waaqayyoo kabaju sirna mana kiristaanaa kabajuudhaaf deddeebi'u dirqama kiristaana hundumaati jechuudha. Kanadha. Yookaan sana amma kanaatti intinaa jechuun iyyuu baay'ee miti. Garuu waaqayyo abbaan keenya kana hundumaa ni beeka. Qorumsa namni ittiin qoramus ni beeka. Fedha keenyas ni beeka. Kana hundumaa beekee jireenya sanaan gaa'elaan akkasiin seeraan jiraannee mootummaas akka dhaaluudhaaf daandii akkasii kan nuuf kenne uumaa keenya galateeffachuudhaan seera isaa immoo kabajnee guyyaa sanbataa kan saala eeyyeen atammayyuun jirtaa seera kemmayyuun kabajne jenne guyyaa sanbataa walirraa fagaachuudhaan yeroo wal tsoomii walirraa fagaachuudhaan tsoomii kabajuu fi tsoomiidhaan yeroo wal ayyaana uumaa keenyaa yoo ta'u ayyaana qulqullootaa yeroo ta'u ayyaana waggaa yoo ta'u walirraa fagaachuudhaan mootummaa waaqayyoo guuttachuudhaan sana yaadachuudhaan
kana taasisuutiin jireenya gaa'elaa keessa jiraachuun kiristaanota hundumaarratti ni eegamaachuu kanan ta'u taanaan garuu akkuma fardaa luugama malee meedaa keessa gadhiisanii dirree keessa gadhiisu akka barbaade fiigochuu kun immoo namni akkasii akka barbaade fardi sun akka barbaade fiigee tarii xumura keessa gala boolla wayii keessatti hallayyaa wayitti kufuu danda'a hin du'e jechuudha namnis akkuma kanaati seera waaqayyoo malee namni fiigu yoo ta'e callisee kan koodha jedhatu kan keeti ani kan keeti ati kan koodha jedhamuudhaan seera waaqayyoo wageen hin beekne umuri isaanii akkanatti gaddaatu kiristaanummaan gaa'ellusaa kanaanidha warreen kaan irraatii adda kan ta'uudha yoomuu taanaan nuti mootummaa waaqayyoo hin irraanfannu yoomuu taanaan nuti namadha yoomuu taanaan lubbuun keenyaaf foon keenya guyyaa tokko maal taati adda baatu kanaaf fuula kiristoos murtiidhaaf dhaabbachuun eenyuufuu na furtu yeroo sana kiristoos seera isaadhaan kan nu madaalu na jaallattaniitu eeyyeen meerree seera kwamma meeydaniitu malee wanta biraa miti waaqayyoon jaallachuun arraba miti waaqayyoon jaallachuun yaadas miti waaqayyoon jaallachuun kitaabolee isaa dubbisuu miti waaqayyoon jaallachuun mana kiristaanaa keessa qarree dhaabbatanii qaddasiisuu qofaa miti kan dhagaa sanaan jiraachuudha isa hojiitti gaafa jijjiirudha kiristoosiin jaallanneerra jennee ibsuu kan dandeenyu jechuudha kanaafuu haala kanaatiin yoomuu taanaan fedha fooniidhaaf bitamuu namarraatti hin barbaachisu fedhi foonii yeroo isaatti eeyyeen waaqayyo kenneera yeroo kanatti fayyadamaa jira eeyyeen galanni isaaf haa ta'u kanatti fayyadamu yeroo kan lubbuu keenyaa immoo kan lubbuu keenyaa raawwachuudhaan akka jiraannuudhaaf nuuf kennameera jechuudha waaqayyo kana hundumaa nuuf laateedhaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u nutis immoo nama jireenya gaa'elummaa kanaa kan keessa deemu isaa ta'u gara fiddaatti kan seennu seera waaqayyo kabajuudhaan nama jiraatu waaqayyo hunduma keenya maa taasisa barumsi keenya guyyaa har'aa kutaa 16ffaadhaan kan barannu egaan jireenya gaa'elummaa kana keessatti walii fuudhaaf gaa'elummaan danda'ama moo hin danda'amu kan jedhu kan barannudha ni danda'ama moo hin danda'amu kan jedhuudhaaf jalqaba walii kun dhorkaadha kan jedhu sirriitti beekuun hunduma keenya irraatu eegama maaliif kaayyoodhaa fi amalli gaa'elaa tokkummaadha qaamonni lamaan duras tokko turanii waaqayyo addaamiin gaafa uumu hewaaniin qofaatti bakka irraatti ishee dhufne maal taasisa cinaacha keessa tokko nama tokko taasisee mul'isa kanas booda inni deebisee maal taasisaa tokkotti isaan waan ta'eef tokkummaadha gaa'elli lamaanuu hanga guyyaa du'aatti yookiin immoo hanga guyyaa lubbuudhaaf foon adda baatutti wal kabajuudhaan wal jaallachuudhaan waliif yaaduudhaan waliin akka isaan jiraatan sanyii isaanii bakka akka buusanidha akkasumas immoo naamusa kiristaanummaadhaan cimanii jiraatanis immoo mootummaa waaqayyo kan ittiin dhaalanidha kana jireenyi gaa'elaa jechuudha kanaaf jireenya baay'ee kabajamaa jireenya baay'ee qulqullaa'aa jireenya baay'ee eebbifamaa fooniidhaa fi dhiiga kiristoosiin tokko kan ta'e jechuudha foonii dhiiga kiristoos tokko kan taasisu immoo eenyu faana adda baasuun isaan in eegamu kun sirriin salphaadhumatti kan hundaa'e miti akkasumas immoo salphaatti adda kan bahu miti kun dhiiga waaqummaa gaafa jennu foon waaqummaa gaafa jennu wanta salphaatti ilaaluu hin qabnu kiristoos nuuf jedhee dhufee nuuf kaa'ee kan sokkedha guyyaa har'aa kiristoos foonummaadhaan nu gidduu deddeebi'ee barsiisaan jiru yoo ta'e illee kan isaa kan ta'e kan mul'atu inni dhugaan maaltu nu hojjetaan jira dhiigni foon isaa nu hojjetaan jira kiristaanonni kana nyaachuun dhuguutiidhaan tokko wanta ta'aniidhaaf gaa'elaan kan waan tokko ta'aniif adda ba'uun tasuma yaadamu jechuudha amma barbaadan wajjin jiraachuudhaan yeroo barbaadan kan walii kan dhugaadha baay'ee nama gaddisiisa nama wantoonni akkasii keessumattuu amma warreen amma yeroo ammaa qaroomni kan jedhan gara warri gara leexaafaa akkasumas warreen tokko gaa'ela akkuma surree yookiin akkuma tiishartii taasisaa jiru ji'a lama waggaa lama yookiin immoo torbee lama tokko wajjirraan kana booda ammas akkasuma jijjiiruudhaan kun ejjadha kan jedhamu kiristaanummaa wantoota hin danda'amu gaa'elli akkasumas akkasuma hin danda'amu jechuudha dhuguma kanammoo kitaaboleen qulqullaa'oo gaa'ela keessatti walii kun akka hin danda'amne sirriitti nu barsiisa maal jedha gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos galanni isaaf haa ta'uuti wangeela Maatiyos boqonnaa 9 lakkoofsa 5 uumaan isuma uumaan dursee dhiiraaf dubara taasise isaan jechuudha isaan taasise kanaaf namni abbaasaa haadha isaanii isaa haadha manaa isaa wajjin tokko ta'a haati manaa immoo abbaa manaa kee jiran tokko taati lamaanuu maal ta'u foon tokko ta'u kanaaf foon tokkodha malee gara fuulduraatti lama ta'uu hin danda'anii egaan
waaqayyo tokko kan taasise namni gambaasin jechuudhaan Kiristoos jala mulee haala kanaadhaan agarsiisedha. Kanaaf jecha Kiristoos kana bira darbu abboonni waaqayyo qabsiisa. Gooftaan keenya Kiristoos uumaan innumti mataan isaa dursee akkas taasisedha. Dhiiraaf mataan taasise uume. Kanaafuu inni dhiiraa isaadhaaf abbaa manaa isaa dhiisaa, abbaa isaadhaaf haadha isaa dhiisaa. Isheen shamarris immoo abbaa isheedhaaf haadha isheenis lamaan maal ta'u qaama tokko ta'u. Kun immoo kan ta'u waaqayyotu qaama tokko taasisa. Maaliif dhiigaaf ta'uusaafi. Kana immoo namoonni maal taasise adda baasii jechuudha. Kiristoos dubbateera. Dursees immoo kitaaba raajotaadhaan gooftaan waaqayyo dubbateera. Walii kunan jibbaa. Usumadha waaqayyo kan dubbatu. Walii kunan jibbaa jedha waaqayyo gooftaan Israa'el jechuudhaan. Raajichi immoo jecha waaqayyoo ta'uusaa haala kanaatiin barreesseera. Milkiyaas boqonnaa 2:15 dubbisuu dandeenya. Kanaaf kitaabota qulqulluu akkam jedhu kan biraa isaa ilaallu qulqullicha Phaawulos ergaa isaa gara saboota Qorontos kanatti kan jalqabaa boqonnaa 7:17 bal'inaan barreeffameera. Gabaabinaan keessaa kunneen kan baasne haala kanatti barreeffameera. Haati manaa abbaa manaa ishee irraa adda hin bahin jechuudhaan eegala. Haati manaa maal hin ta'in abbaa manaa ishee irraa adda hin bahin. Yoo adda baate immoo gaa'ela malee haa jiraatu yookiin abbaa manaa ishee waliin haa araaramtu. Abbaan warraas haadha manaa isaarraa adda hin bahin. Yoo adda bahe gaa'ela biraan akkan jiraanne yookiin immoo haadha manaa isaa duraatti araaramuudhaan haa jiraatu. Haadha itti dhufuudhaan darbee haadha manaa ishee waliin erga tokko taatee adda bahuun barbaadin jechuudhaan immoo agarsiisa taa'e. Kanaaf kitaabolee qulqulluu akkas jedhu abboonni mana kiristaanaa keenyaas immoo kitaabolee baay'ee kan barreessan irratti kitaaba qulqulluu kana bu'uura taasifachuudhaan waa'ee kanaa yeroo barsiisan bal'inaan barsaniiru. Raajii Dubroo ajaa'iba Dubroo ta'amira maaraami kan jennu kan 11ffaan lakkoofsa 28 yommuu ilaallu maal jedha haadha manaa isaa hiikee kan biraa kan fuudhu caalaatti cubbuu waaqayyo jibbu hin jiru jechuudhaan jedhamu kan jedhu. Haadha manaa isaa hiikuudhaan kan biraa kan fuudhu kana caalaa cubbuu waaqayyo jibbu hin jiru kan nama dhibu. Hojiin kun waaqayyo biratti kan tuffatame aangoo raajotaadhaa fi duuka bu'ootaadhaanis kan dhorkame waan ta'eef jechuudhaan dubbataniiru. Hojiin kun maaliin jibbamaadha? Tokko waaqayyoon jibbamaadha. Lammaffaan immoo seeraadhaa fi sirna raajotaa fi duuka bu'oota gooftaa keenyaadhaan maal ta'edha? Dhorkameera. Kun hin danda'amu jedhamee kun akkuma jalqaba kan qulqulluu Phaawulos kan kaase. Raajota keessaa Milkiyaas kan barreesse kan kaase. Waaqayyo gooftaa keenya kan dubbate kun asitti kan kaase. Kanaaf kun kan hundumaadhaan dhorkameera waan ta'eedhaaf waaqayyo cubbuu kana ni jibbaa jechuudhaan abboonni keenya haala kanaatiin barreessaniiru jechuudha. Kanaaf barsiisni mana kiristaanaa keenya jaalalaaf tokkummaadhaan waliin jiraachuu waan lallabuudhaaf walii kun cimsee dhorkaa jechuudha. Walii kun sirriitti cimsee kan dhorkudha. Yeroo akkas jennu garuu gaa'ela keessa rakkoon hin jiru jechuun miti. Rakkoon gaa'ela keessa rakkoon baay'ee jira. Gaa'ela booda gufuuwwan adda addaa dhala namaa mudatu. Isaan kana gufuuwwan kana hundumaa yoo danda'ame maatii hiriyoonni lamaa wajjirraan taa'uudhaan jaalalaan wal amanuutiin maal taasisuu danda'u hiikuun ni danda'ama. Kana balleessine jechuudhaan rakkoo jiru hundumaa adda baasanii wajjirraan taphachuu karaa uumamaa jiraachuu karaa uumama qaamaa jiraachuu danda'a. Sanas wajjirraan taa'uudhaan mari'achuudhaan hiikuun ni danda'ama. Darbees immoo rakkoon biraa jiraatellee amma abbaa gaabbiitti kan geessu ta'e abbaa gaabbii ofii bira deemuudhaan karaa abbaa gaabbii ofiis hiikanii yoo muutaanaan kaayyoon jarri lamaanii maal ta'uu qaba gaa'ela isaanii cimsanii qabachuu ta'uu qaba. Adda bahuu osoo hin taane rakkoon barbaade dhufellee gaa'ela kana adda baasuudhaan karoorsuun yaaduun barbaachisaa miti. Maal taasisuudhaan rakkoo wama sanaadhaaf furmaata barbaadanii gara fuulduraatti gaa'ela isaanii tokkummaadhaan jiraachuu jechuudha. Kanaafidha namni yaaduu kan qabu yoo rakkoowwan gara fuulduraatti kan kaasnullee baay'ee ni jiru. Sun yoo raawwataman illee yoo mul'atan illee qaamni sana raawwate sun gaabbiidhaan deebi'uu kan danda'u yoo ta'e hiriyyaan kan biraa sun garaa laachifii qaba. Nam tokko ijaan yoo kufe qaama lamaan keessaa tokko ijaa yoo kufe bakka kan biraadhaaf hiriyyaan kan biraa yeroo laachuu fi carraa kan biraa kennuufiidhaan gaabbii galuudhaan akka wajjin deebi'an taasisuudha. Kitaaba tokko irratti kan hin argeeyyu maal jedha isa dhugaadha fakkeenya guddaa kan namaaf ta'u abbaan manaa baay'eetu bakka biraa deemeera
haati manaa yeroo inni mana hin jirretti hiriyaa biraa wajjira nama biraa bakkeetii waamsitu ejja wajjiraan raawwatti. Innaa yeroo kana abbaan manaa akka carraa dhufee mana gaafa seenu haadha manaasaa nama biraa wajjiraan argee kana booda waa tokko dubbanne dhiisee bayeetu abbaa gaabbisaa waamee gaafa dhufu haati manaas akka raawwatte baay'ee kan nama dhibudha. Baay'ee boossee dhimmaa ishee dhangalaastee boossee kana booda abbaa gaabbisheetiin maal jetti ani kan na boossu kana miti tokko seera waaqayyoo cabsu lammaffaa immoo obboleessa kootiin abbaa manaa kanarratti wanta akkasii raawwachuu godha inni anarraa adda bahee gaa'ela barbaadaa raawwachuu danda'a. Ani garuu kaatina gabbisachuudhaan gaafa isheen dhimmaa ishee dhangalaastu abbaa manaa ishee maal taasise dhiifama siif taasisuudha jechuudha. Dhiifamaan deebi'anii wajjiraan gaabbii galtee gaabbiidhaan wajjiraan jiraachuu danda'ameera jechuudha. Kanaafuu wantoonni akkas akkasii kun sirriitti barsiifatamuu qabu. Yooma raawwataman illee namoonni qaamonni lamaan gaa'ela isaanii adda baasuudhaaf yaaduun qaban. Gaa'ela adda baheechuun rakkoowwan baay'ee dudduubaan qabatee waan ta'uudha jechuudha. Rakkoowwan baay'ee isaan guddaatti ilaalla. Baay'ee amma lubbuu dabarsuutti wanta nama geessisuudhaaf ijoollee irratti rakkoonni uumu yaaduudhaan yoomuu taanaan kabaja gaa'elaaf qaban sana sirriitti eeganii keessuudhaaf kanneen akkas akkasii kanaan fayyadamuun barbaachisaadha jechuudha. Kan hundumaa darbee garuu gaabbiidhaan deebi'amuu yoo dadhabame carraawwan baay'een qaama yeroo hundumaa balleessaa baduu sanaadhaaf kennamee yoo gasaadhaa deebi'amuu yoo dadhabame isa xumuraa maaltu taasifama gaa'ela adda kutuun ni danda'ama. Walii kun ni danda'ama jechuudha. Akkas jechuun garuu amma taanaan gaa'elli walii kun ni danda'amu jechuu keenya miti. Amma taanaan gaa'ela walii kun dhorkaadha. Garuu kanneen akkasii kana warreen akkamii yeroowwan baay'ee carraan kennamee irraa deebi'uu kan hin danda'amne gaabbii galuudhaan irraa deebi'uu kan hin danda'amne kanneen akkasii kanaaf sirrimatti walirraa adda bahuu ni danda'ama jechuudha. Kunis immoo kan danda'amu akka sirna mana kiristaanaatti malee akka barbaadanitti yeroo barbaadanitti miti. Sirna mana kiristaanaa bu'uura kan taasifate ta'uu qabaachuudha. Kana murtiin hafuurawaa kitaabni mana kiristaanaa keenyaas ifa baasee dubbata. Boqonnaa keessa 24 lakkoofsa 11 kan dubbisnu kana ni arganna jechuudha. Kanaaf yoo danda'ame egaa sababoota maaliidha walii kuudhaaf kan nama geessisanii kan jedhu immoo qabxii ittaanudha. Kan jalqabaa walii kun hin danda'amu rakkoowwan gurguddoon kanneen irraa namni irraa deebi'uu hin danda'amne yoo dhufan immoo walii kun ni danda'ama jenneerra sababoota akkamii rakkoowwan akkamii kan jedhu barumsa keenya taanuun qabannee kutaa taanuun kan ta'u kanarraa asuma irratti nu haa ga'u abbaa sagalichaa kan ta'e waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u kutaa taanuun hanga deebinutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoo.